godaan sakalee dubbadhu yaa seenaa godaan sakalee. Kutaa lammaffaa Abaa'oo Woboon gudeeda Oromoo keessaa dhalate malee hafoosha gosaatii miti. Dhiigaa fi yaada ijoollummaa itti fitne qe'ee fi maatii itti facaabe har'a ta'ee kaleessa qooda irraa qabna. Qabsoon bilisummaa Oromoo waggoota 100 wareegama qaalii itti kaffalamaa as ga'e bu'uurri adda bilisummaa Oromoo Abaa'oo fi adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo Woboo holola siyaasaa har'a namni itti daldalu yookaan suuqii dhuunfaa daldaltoonni irratti daldalan miti. Dhaabni kun gudeeda uummata Oromoo keessaa dhalate. Oromoon dhalaa fi dhalcha itti dhaalchise. Ijoollummaa fi qabeenya isaa itti fixee dhiiga dhangalaatee lafee itti cabsee ijaarate. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti rakkooleen biyya alaa fi dirree qabsoo keessatti mul'achaa jiran madaa guddaa handhuura qabsichaa unkuraa jiru. Sababiin isaas namni Abaa'oo Woboo deeggaruu fi abdatuuf rakkoo siyaasa Oromiyaa fi Oromoo sirreessa jedhee abdate malee akka hafoosha gosaa fi keemaa yookaan dukkaana guutiitti dhimma itti bahamuuf miti. Qabsaawaan dhugaa saba isaaf dhimmamu yoo iyyi sabaa handhuura dhaabaa keessaa dhagahame dhimma kana dhiisee callisee bira hin deemu. Mufatee dhiisee kan deemu yoo jiraate inni qabsicha keessatti dhiigaa fi jireenya isaa kan hin laatin qofadha. Akkuma eenyummaan qabsichaa dhiigaan barruu seenaa irratti katabame sirreeffama qabsoo barbaada. Yoo kun ta'uu baate qabsoo sirreeffamaa riformeeshin gochuun dirqama seenaa ta'a. Seer maleessummaa fi shira dhokataa seenaan Abaa'oo keessoo isaa keessatti yeroo hedduu iyyansa miseensotaa fi deeggartootaa gatee dabarseera. Kun immoo hooggansa dhuunfataa fi murnoota faayidaa dhuunfaaf deeman biratti akka aadaatti fudhatame. Seenaa kana keessatti iyyansi kanaan dura ka'e sababa hooggansaa fi ijaarsa namoota dhuunfaatiin ukkaamsame hedduudha. Iyyansi deeggartootaa fi miseensota gaafa ka'u hooggansi akka murna dhuunfaatti keemaa dhuunfaatti dhaaba dhuunfatee iyyata miseensotaa dhagahuu dide kun immoo bu'uurri kiyyoo isaa gooticha akka jaarraa abbaa gadaafaa gidduutti wal nyaachisaa dhalte. Goototni qeerroo artistoonni sabaa fi barattoonni Oromoo sagalee isaanii dhageessisuun girmaa xurunaa nurraa qabaa jedhanii gaafa iyyataa turanitti gurri hooggansaa duudaa ta'e namni sagalee isaanii dhagahu dhabame. Waggoonni dhihoo dhiiga artistoota barattootaa fi qeerrootiin masaraa mootummaa dhiheenya qaqqabame sanatti kiyyoon keessoo kun dhiiga sabaa akka lafatti hafu taasiseera. Muuxannoon kun hundi kan nutti argisiisu rakkoon keessoo dhaabaa yoo yeroon furmaata dhabe dhiiga sabaa fi humna qabsoo sabaa kan bittinneessu ta'uusaati. Har'as seenaan sun bifa biraatiin deebi'ee raawwatamaa jira. Qondaalotnii fi miseensotni dhaabaa haala kanaan dura mul'atee hin beekneen lakkoofsaan 90 ta'an barruu fi iyyata heeraa fi seeraa dhaabaa irratti hundaa'e qopheessanii dhiheessaniiru. Iyyanni isaanii rakkoo siyaasaa keessoo Abaa'oo Woboo keessatti isaan mudate karaa nagaa fi sirna qabuun akka sirreeffamuuf kan dhihaatedha. Haa ta'u malee deebiin gama hooggansaa fi qaama dhimmi ilaallatu biraa kenname maali? Deebiin isaanii rakkoo hiikuu osoo hin taane fokkorsuu, doorsisuu fi of jajuu ta'ee barruun qondaalota 90 iyyata dhiheessan deebii dhabee arrabaa fi doorsisaatiin deebiin itti kenname. Kun gocha dhaaba sabaaf ijaarame irraa eegamuu miti. Abaa'oo Woboon hafoosha guutii kan du'aa yookaan cidhaaf walirraa ergifatanii itti boohan yookaan itti sirban miti. Dhaabni kun meeshaa waraanaa namni duriyyeen ittiin saba hiraarsitu osoo hin taane kan Oromoon ittiin walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf lubbuu itti kaffaledha. Ilmaan guutii fi munni tokko wal guuranii mana warra gumaarra ittiin naanna'an osoo hin taane ilmaan dhiiga sabaatiin dhalatanii mirga abbaa biyyummaa kabachiisaniiti. Waamicha qabsoo fi sirreeffama dhaggeeffataa fi miidiyaan Oromoo hundi hubachuu kan qabu namni asirratti mufatee callisee qabsoo dhiisee deemu hin jiru.
qabsoon kun kan dhuunfaa namoota muraasaa miti. Har'a tahee kaleessa nuyi namoota baranee amma itti dhufte osoo hin taane kan yeroo yaada itti gumaachine dhaala qabna. Yoo sirnii fi hooggansi biyya alaa dirree qabsoo keessatti argamu kun seeraan deebi'ee of sirreessuu dhiise murnoota faayidaa dhuunfaa qabaniin kan hoogganamu ta'e qabsaawaa fi Oromoo dhugaa tahee kamuu qabsoo sirreeffamaa riiformeeshin gochuun dirqama sabaa fi seenaati. ABO'n dhuunfaa nama tokkoo miti. Sagaleen qondaalota 90 fi iyyata sabaa deebii seeraa argachuu qaba. Qabsoon bilisummaa Oromoo karaa sirrii irra deebi'uun dirqama. Kutaan sadaffaan itti fufa. Kan kana siniif barreesse Jaalchichaa Goobaati.